second device connected. One ma kireti yomni lakki alagan ken lakki ajruto lakki abidena lakki agarato one ma godana arkuma walkamna arkuma waliamna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama keneti ya dakchina bocha Seenaa mee warri jirtanillee mee sheerii godha namni dhaga'u. Adda yaada kiyya namni haa dhaga'u fedha. Haalli deemaa kun baay'eema tokko gaafumaan jabaa taatuma nama gaddisiisaa waan jirutu dhufaara. Mee seenaa garaan nu gubate. Girrafuun kadame bullon fi adame yomin gubata kamin da chituan sina malata kan tiyata ta kan sina nyata muka oda ti mukni bala kabu muka silki ti mukni bala kabne go fegi il madira na magala patti sab sina kabne ila fakotu gimbata fe so choko orsiloini dinalo du undura du so warka nu kabine ajol Tabane tuma bulla,
sila margodani margodani goba korma 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 sila margodani Tabane tuma bulla, tabane tuma bulla, barinda brahma wadola, barinda brahma wadola, tuma barati ti bulla, nakuma barati ti bulla, silama korani. Dama bullo, dama bullo, dama bullo, dama bullo, dama bullo, dama bullo, dama bullo. Wali jenne tuma bulla, wali jalle tuma bulla, ma walo dame angalo, silada ma bullo. Kode nafse, kode yabu, kode nafse, kode yabu, kode nafse, kode yabu. Siti tolte choma murte, garano firo ronabu, garano firo ronabu, wayo kode yabu. Malgo dali, tabane tuma bulla, tabane tuma bulla, barinda brahma wadola, barinda brahma wadola, tuma barati ti bulla, nakuma barati ti bulla, silama gorani. Ayye ariba jenne adda wama deemaaru kanatu baay'ee tokko na gaddisiiseeti silaa dhagaa jirtanii argaallee jirtanii waan yuunivarsiitii Woldayaatitti ta'ame wama baay'ee tokko nama gaddisiisaati namoonni baay'een bifa kanaan yoo ijoolleen namni barumsaa fi maatii ofii biraa deemee hiyyummaa ofii obsee bu'aa bayii hedduu keessa darbeeti yoo osoo hin baradhee boru nama ta'a jedheeti jiruu ofii fooyyeffatuuf ifaaju yoo akkanatti ijoollee lubbuun isaanii bayee jiru baay'ee tokko waan garaa nama gubee onne illee nama cabsaati. Wama kanatu baay'ee garaa na gubee jennaan umadha horomamee waa yaada kiyya waa irratti jedha jedheeti. Warri laalaattanillee mee sheerii illee godhaa akka namni dhagahu. Ani duraan durseeti wanta Amaaru kanarratti gaddiinsa kiyya ibsatuu fedha. Warroota ijoolleen jalaa dhumte keessattuu abbaa haadha isaanii obboleewwan isaanii rabbi obsaa kennuuf jedha. Ijoolleen tunni yookiin warraa tokko yookiin warra keessaa maatii keessaa barumsaa fi warri abdii boru maatii keenna jireenya wayyeessina jedhee bayeeti lafa fageenna hagasii keessatti carraa arganne jedhee carraa sanii fayyadamee of guddisuuf jireenya ofii fooyyessuuf jireenya ofii maatii ofii fooyyessuuf deemaniiti yoo akkanatti lubbuun isaanii akka lubbuu allaatti yookiin akka lubbuu isaatii gaditti dhaamaa lafa yoo bu'anii jedhan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kana namni kamillee namni Oromoo ta'ee abbama fedhe faranjii ta'ee sabuma kamillee haa ta'u gochi akkanaa kun yoo taateen akkanaa kun ta'amee jiru namni hin gaddine hin jira jedhee yaadu. Ammoo
ummanni Oromoo kuni maaf akka wanti kun deemaarulle wanta akkanaa kunniini itti deddeebaaru maaf akka deebee wanni kunniini walirra deddeemaaru gariin beekallee gariin ammoo shakkiillee qaballee ani akkanatti fakkaatutti wanni kuni waanuma salphaa namni yoo kabajaa waliin buluu hin dandeenye jaarsaaf jaartiin illee walirraa hiikkatteeti adda deemti. Biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti ummanni Oromoo urga kabajaa dhabee akka sareetitti reebamu akka sareetitti tumamu akka sareetitti ajjeefamu hidhamu waggoon 150 olii deemeera. Kana namni martinuun beeka waan haarawaa miti waan irra deebuullee na barbaachisuu miti. Amma wanni baay'ee tokko nama hubatuuf nama dhibu haala bifa kanaa kana haala ummanni keenya yeroo mootummaan ce'umsaa ka dhufe kana keessatti tasgabboofnee ambadiinallee kabajinee wal kabajinee ce'umsa kana itti fuufna jedhamee yeroo abdiin kennamee fi abdii keessaallee abdiin nama kennatu nu ofoo jira. Sababa saniifuu haala bifa qara deemaarruun irraa jijjiirree bifa akkama kunoo yeroo ummanni Ameerikaa gurraachi Ameerikaa kun yeroo dheeraa garbummaa keessa ture ammas garbummaa keessa jira. Sun namni irra wal mormuu danda'a. Garbummaa keessa karaan baanuuni karaa mormii nagaa kana jedheeti namni akka Martin Luther King fa yeroo ummata afoo deemaa turetti bifa saniin deemaara fakkaata. Ummanni Oromoo kun bifa saniin usuma deemullee tasgabbaa'ee boruu haalli kun hin wayyataa amma nuuf jecha hin badinii. Biyyi Itoophiyaa kun yoo kufellee yoo jigellee yoo jeequmsi dhufellee nurraa hin ka'in jedhee yeroo ufii fudhatee gaafii ufii mara mee amma gaafiin kenna haga nageenni dhufutti nuu eeguu jedhee namni biyya bulchullee yeroodhaan gaafiin keessan isinii deeba takkaan yeroo takkaan bakka takka wanni isiniin deebi'uu hin danda'u jedhamee eeggatutti haalli bifa deebisaa irraa maqeeti gara bifa ammoo hammeenna taqara yeroo wayyaaneen biyya bulchituu taqara wayyaaneen hennaa biyya to'attuutii olitti xiyyeeffannaan kallattiin ummata Oromoo irratti ta'eeti ummanni Oromoo ka ajjeefamu kana kuni haala fudhatama hin qabne. Lafa kana irratti haalli akkanaa biyya kamittuu fudhatama hin qabu. Kanaani jala muree dubbatuu fedha. Maafi ati namni tokko mana kan keessi seenee mana kan kee keessatti yoo si reebee jedhe ufirraa dhoogguun dirqama kan kee ta'a. Ufirraa yoo hin dhooggine borullee sitti deebee si tumuu borullee sitti deebee si caccabsuu si ajjeesuu hin dhiisu namni. Mammaaka tokkotu jira. Uduu loltuu lubbuu jedhan uduu dheessituu shingaa jedhan. Uduma loltuullee lubbuu kee laallataa loluuni waanuma jiraati. Haala namaa mijaa'u laallataa filataa ka irra miidhaan finne ka irra nagaa fidu laallataati deemuun woma barbaachisu woma jiraati. Ammoo muluu akka ummanni Oromoo yeroo amma keessa jiru kanatti sodaa ta'a nagaa ta'a ani gara kiyyaan hin beeku. Yeroo haalli hammeennaa irra dhufutti illee tasgabbaayaa jechuun kuni an tasgabbii akkanaa kana gara kiyyaan hin beeku. Namni yoo nama miidhee jedhe namni yoo nama jeeqee jedhe ofirraa dhooggan. Yoo ati ufii dhaxxee nama hin tuqne yoo namni ufii daangaa keessatti lufee si miidhutti ka'e ofirraa yoo dhoogguu hin dandeenye simatu dhiiraa miti qarumaa. Simatu rakkoo qaba. Namoonni ummata afoo dhaabattanii anammallee qabxima 2-3 jechuuf fedhee aaree jira. Aarii keessallee meebi dubbatuun bareedaa miti yeroo garii uf tasgabbeessuun barbaachisa. Garuu ammoo adda guyyaa addaa kana namni Oromoo dhiisiitii namni nagaa lafa kanarratti fedhu kamuu namni aarii hin qabne hin jiru. Aarii namni hin qabu yoo jedhe
ummataan tasgabbaaya yoo jedhe qaruma ummata gara biraa kallattii biraatitti oofutti jira. Kallattiin kuni waggoota 150 darbe ummanni Oromoo ofirraa dhooguu dadhabee osoo hin taane waan namoonni isaan afoo jiran namoonni isaan afoo deeman ka osoo biyyin filanneef osoo biyyin kaanne dhufee an abbaa keeti an maalii keeti an si afoo jira tasgabbaaya na caqasa akkana jedhaa deemu ati haga yoomii uduu namni sireebu ufii tasgabbooftee namichi sireebu yoo si dhiisuu hin dandeenye ati tasgabbooftee akkamitti jiraatu dandeetta? Namni naa deebisu jira tasgabbooftee jiraatu hin dandeettu. Amma ijoolleen barumsaaf ufiifuu garaa beelatti bisaan dhabdee midhaan dhabdee uffata dhabdee abbaa faadha ufiitiif jiruu ufii fooyyessuuf jecha biyyaa baatee biyya fageennaa sanitti jirtu. Miidhaan akkana ajjechaan akkana yoo irraangoo amma isaantu nama gaheeti isaantu quufee nama jeeqeeti ufirraa dhooggan jennamu namoota sanniintu quufeeti bifuma qara barateeni miidhama qara bifa baratee san deemsisutti jira. Hayyee yoo kana ta'e akka mootummaatitti illee ta'e akka biyyaatitti illee ta'e akka ummataatitti illee ta'e maal irra jira ummanni Oromoo yeroo ammaan tanaa? Maal irra jira ummanni Oromoo yeroo ammaan tanaa? Akkanumatti takkuma takkaan ajjeefamaa dhumatee namni marti Oromoo marti takkuma takkaan akka hoolaa waraabessitti seene ka jedhani hoolaan hin madhattu duma isiin hoolaaf re'ee yoo laalani hoolaaf re'een uumama garagaraati. Re'een madhattee iyyitee lafa balleessiti. Hoolaan hima cadhifti. Hoolaa yoo bineensi itti seene abbaan hoolota sanillee osuma quba hin qabne bineensi hoolaa muluma isiituu nyaatee fixa jedhan. Akkasumatti dhumama ummanni Oromoo kuni iyyeetu mallee iyyateetu mallee akkuma re'ee sanillee irratti namni dhaqqabee irraa baasa. Haga yoomii ummataan tasgabbaayaa jedhan haga yoomii ummataan eegaa deebiin isinii dhufa nageenni isinii dhufa haga yoomii namni miidiyaa irratti ba'aati Facebook irratti ba'aa sheerimaaf laayikima godhaati oori mallaqa walitti guuraati gargaarsa bu'aa takka biyyaa fidaan jirre irratti yeroo ofii guba. Namni yoo kabajaa sii dhabe nama maaliif gabbayee namni ofirraa warra kabajaa si dhooggatee ganama galgal nagaa si dhooggee jedhu ofirraa maaf dhoogguu hin dandeenye namni kuni gaafii kiyya. Kallattii malee dhaqee namni yoo nama jeeqe seerrinuu hin jiru qaraa biyya san keessa namichi jeeqame sun ofirraa si dhoogguu danda'u mirga isaati. Ummata badhaa haganaa osoma inni mormatu usuma inni iyyatu namni afoo deemaatuma tasgabbaa nageenna bifa kamii fiduuf tasgabbaa jedhan osoo namni du'u osoo namni dhumu osoo namni hidhamu nageenummaan tasgabbaa jedhaniif kami paartiilee yoo laaltu paartiin ummatoota kaawwan bakka bu'u ummata ofii saniin akka namoonni paartii namoonni ummata keenya afoo deemu tasgabbaa yeroo cufa ummata keenyaan osoo miidhamtanillee osoo duutanillee osoo tumamtanillee tasgabbaa ennaa jedhu qaamni kuuwwan ummata ofiitiin tasgabbaa maaf hin jenne way wannuma akkasii agartu hin jiru gabbaanii ummata ofii ijaaranii akka ummanni waan isaa irratti osoo hin taane wama namaa irratti nama reebee hundumaan nama ajjeesee jiraatu godhaaran. Ummanni keenya maalirra jira? Qophiin isaa meeti? Attamittillee qophaa'uu danda'a. Namni yoo nama ofirraa ka ari'u yoo hin dhiifne kadheessu jalaan ba'u akka jedhan san namni yoo ofirraa nama dhooguu hin dandeenye takkaa harka kennatee nagaan bula. Takka ammoo ofirraa dhoogee namni nu gaafatu ofirraa dhooguu hin dandeenye namni wanni sababa si kabajuuf takka illee hin qabu akka ilaalcha kiyyaatitti. Bifa akkasiisantu mul'ataara. Namoota ummata Oromoo kana afoo deemu yoo laaltu hundi isaatu miidiyaa irratti illee yoo gabboo tasgabbaa jedha. Ka ambaa akkasitti haala akkasiisan keessa hin jiru. Ani gara kiyyaanii nama akka bahee nama miidhu osoo hin taane at least namni biyya kamittuu seerri biyya kamiituu namni tokko yoo miidhaaf sitti dhufe ofirraa dhoogiteeti lubbuu kee baraaruun dirqama kan keeti mootummaan illee si dhaqqabee bakka sani wanni sii godhu hin jiru. Yoo namni si miidhe
dirqama tokkoffaa kallattii tokkoffaatitti ofirraa dhogguu ka qabu si uummata Oromoo eega miidhaan irraa dhaabatuu dide hayyee eega karaa nagaatiin deemna jedhame. Karaan nagaa waggaa 150 san baasuu eega dide maal gochaa uuma Itoophiyaa jedhan kana jalatti nama hidhaniiti achumatti nama ficcisiisan. Namnummaan Oromoo bakka bu'u tokkochi Oromoo bakka bu'a jedheeti Oromoof dhaabadha jedhu tokkochi maalumaaf sooshaal miidiyaa kana irratti illee gabbayeeti. Maalumaaf sooshaal miidiyaa kana irratti illee gadi bayeeti. Jarana eega nagaa dhabne eega tumamuu nurraa dhaabatuu dide hayyee Itoophiyaa kana bara mootummoonni adda addaa bulchanillee tumamaatuma turre du'aatuma turre garboomaatuma turre addallee namni keenya bulchaa jira bara jedhametti illee eega haallummaan akkasii suni nurratti deemaa jiraate lakki amma Itoophiyaa makanaa hin feenu. Itoophiyaa makanaa hin feenu. Nagaa kenna nama biraallee wanni ajjeesuuf deemnuuf hin jiru nama biraallee wanni wal jeequuf deemnuuf hin jiru isinis nagaan ta'anullee nagaumaan teennaa Oromoon biyya ufii biyya nagaa yoo kennallee ka walitti garagalee wal cunqursuu haga wayii namni idda gadi ba'ee biyya ufii biyya kiyya bakka jedhamutti haga takka at least waggoota kana muluu isaatu ummanni Oromoo maqaa Itoophiyaatiin akka namichi baanu maqaa Itoophiyaa kanaan du'aa ture maqaa Itoophiyaa kanaan miidhamaa ture gaafiin ummata Oromoo tokkochi osoo hin deebine wanni deebi'e tokkochi yoo jiraate ummatuma Oromoo ka qara waggaa 150 kana dinne Itoophiyaa kana hin feenu jedhee Itoophiyaa jalatti dhumaa waan jiruuf feetan hundumaan nu bulchitan malee tola kennan ittiin gallu jedheeti ummata taa'aa ture san barana sababa Abiyyiitiif sababa ergamtoota kootii jijjiiramtee dhufteetiin ummanni Oromoo hayya jaalanne Itoophiyaa matana jabeessine Itoophiyaa matana jalatti ijaaramnaa jedhe saniifillee dhaabataan jiru hayya atta taana boru akkanumatti tamaariin ijoolleen barataa ijoolleen hiyyeessii qotee bulaan lafa isaarraa buqqaa barataan mana barumsaa keessatti ari'aati akka saree mukaan mataa keessa tumaa ajjeesaa ummanni ammoo yoo gabbayeeti hiriira bahee jedhu namoonni ummata afoo dhaabatu ammoo meelaana akkasii miti akkana yoo taane ummanni addunyaa akkana nuun jedha akkana yoo taane ummanni kun akkana nuun jedha ummanni addunyaa nagaan bulaara maal sirraa godhu quba sin qabu ajaa keen qabu takka ummanni addunyaa ka bira dhaabatullee akka argaarruuf akka dhagaarrutti ummata ufii mataa ufiitii gabbayee kabajaa ufitti godhe. Itoophiyaan tun bakka 900tti yoo fofottoxxee jette Oromoo yoo kasaniif nagaa argatu why not try? Maafi saniyyalle carraa sanayye Itoophiyaa kana keessaa ba'e Oromoon. Namni Oromoo afoo deemu maafi Itoophiyaa kana irraa bahuu qabna wanni irra hujuu qabnu asii achi isa maaf hin jenne. Yaada akkasiisan maaf nuu kaasuu dhabe namni tokkollee. Kun illee dhufa interview kenna maal irratti. Hayyee tasgabbaayaa uummataan. Tasgabbaayaa uummanni ta'uduma tasgabbaayee nagaan jiru miti kadhuma taaru. Yeroo kam uummanni Oromoo biyya Itoophiyaa kana keessatti quufee gadi ba'ee yeroon inni biyya jeeqeeti jeequmsa ofii kaasisaniif inni adabame. Yeroo hundaa uummanni Oromoo wanni dhuma ta'aaruufi cadhiinsatu fixaara jaran attamiin namni cadhisee du'a namni takkaa mormateellee agartee Bob Marley waan jedhe garbummaa keessa umurii ofii jiraatu irra garbummaa san keessaa ba'uuf osoo ifaajju du'utu irra maqaa qaba jedha. Kanaafi ani baay'ee tokko adda garaan na gubateera dhugamaan sin jedha. Of course inna hin hubadha addunyaa keessa jiraatarra biyyuma namaa jiraatarra nulle garuu biyya jiraannu kana kabajaan nama waliin jiraatarra. Kabajaan nama waliin jiraatarra. Amma biyyuma jiru marattuu namni osoo kabajaan hin jiraanneeti boru maaltu akka irra ga'u namni cuftinuu hin beeka. Bifa saniin biyya keenyatti nageenyi maaf dhabame mootummaan Abiyyi kuni mootummaan waraabessaa kakootii uffateeti nu fakkaatee nu keessa taa'ee nu nyaatee nu nyaachisee ijoollee nyaachisaaru ummanni Oromoo maaf beekatu dhabe kan atta namni yoo sobame waggaan 150 muluun namni mataa attamii yoo qabate waggaa 150 sobamaatuma ajjeefama naannessaa sobaatuma ajjeefama naannessaa sobaatuma ajjeefama
maali jarana bannaata garama nama garaan nama gubatu maali amma ijoollee barattoota abbaa faadha ofiiti yookiin takkattii taate ta jireenya godhatuuf baate tana haga isiin duute haga kaleessa jawaarii tokkochaaf jawaariin tokkochi yoo du'ellee wama takka wanni innillee addaan lubbuu nama biraa addaan hin qabu jedheera inninu isaaf ummanni Oromoo halkan akka hariire sanitti adhameeti ummanni Oromoo ka hariiree ijoollee dhumte tanaaf ka yaa'eeru meeti ummanni Oromoo ka gabbayee mootummaa kanarratti gaafii kaaseeru warroonni bayeeti intervii kennu marti ummata kennaani tasgabbaaya maaf jedha maaliif tasgabbaayan jaran uduuduu namni attamitti tasgabbaa'uu danda'a namni dhidhiitatuu hin danda'u yoo lubbuun keessaa baatu kuni haala nama gubutu dhufe haala nama jeequu haala sammuu namaatiifillee saayikoolojii namaatiifillee fayyaa namaan kenninetu guyyama guyyaan dhufaara mootummaan tokko kufe ummata nageenni dhufinnaa osuma jedhamu mootummaani biraa ammoo ka hin seenee fi ka hin yaadamne jalaa ol namatti bahee namni yoo nama qorbuu jala qabu keessaa akka naqarsaa kuni waan bifa amma deemaarru kana yoo deemne waan yaalan qabne fakkaata dhukkubni kun seeni mee maal jechuu feete si ergeera tame dhagaarta jarana kuni maqaa ufiitiifillee waan gurraafillee hin tolle ummanni Oromoo yeroo namoonni akka mallasii jirullee haga takka oli jedhan kabajaa haga wayiiti jiraatee ture daangaan isaa yoo guutuun guututtillee hin eeggamneefi daangaan isaa guutuun guututtillee hin kabajamneefi qabeenyi yoo saamamellee ganama galgala ajjeechaan lubbuu bifa kanaan irratti raawwataan jiru maal ka Wolday qaaxxani biyyumaa kennattuu kalee maadheen gadda nageelle marsiitittuu qawwee nama laphema keessa dhaalafa buusaa garri isaan itti fiiganii dheessanii dhokotani mana hidhaatitti gara mana hidhaa dhaqanii achi harka kennatanii taa'ani namni isaan gaafatu hin jiru mootummaan naannoo Oromiyaa yoo ta'e gabbayeeti ilaalcha waan amma deemaaru kana hin deeggarru jechuun afaaniin maal faayidaa qaba ummata Oromootiin gabbaa namni martinuu intervii irra gabbaa or Facebook irra gabbaa yoo baay'ee haala nama gaddisiisu ta'ame yoo jedhame maaltu siqa ummata kanaa atta taana boru akkanumaan itti fuufamamu akkanuma qocaatuma fixanimoo ummanni keenna takka nama tokko nama isaafoo deemee akkana ta'a jedhuun ala fedhii ufiitii fi yaada ufii kaayoo ufii hin beeka gabbayeeti mirgaa fi kabajaa isaan malu harka ufiitiin osoo harka nama tokkochaan eegganne ufitti godhamoo akkanumatti gabbaa gaafuma mara booyaa iyyaa kadhataati sanuu du'aan oollee maa warwaatta du'aa jirta wanti takka wanni warwaattuuf hin jiru sii hafu duutu warwaattullee sii hafaan jiru so du'a siin oollee warwaataa du'uu irra at least haga takka namni ofirraa dhooguufillee badadeeti du'uu barbaachisa seenteetame kuni haala nama dhibutu haala ulfaatutu dhufaara of course namni arguun dhabu mootummaan Itoophiyaa keessattuu mootummaan Abiyyi kun akka waraana biyyoolessaa biyya Itoophiyaa san keessatti haa dhaabatuuf saganteeffatee deemaaru namni argu ijaan waa arguuf waa xiinxallu hubatuun dhaba jedhee yaadu'an hubatuun dhabu maaf hubatuun dhabne yoo jette
Gamasi waan biraa himan ummata biraatitti akka ummanni biyya biraallee boora'eeti nagaa dhabee shakkiidhaan gabbayee nama fixu. Gamanaallee waan biraa himan kun haga yoomii deema akkamitti namni biyya tokko osoo bulchu ummata gamanaallee gamaallee takka qixxumman nagaa buusuu fi hin dandeenye takka an dadhabe jedhee irraan kaane mala laalladha an dadhabe ka jedhu hin jiru. Gaafa namni du'u maraa gadi ba'aa nama haganatu du'e nama haganatu akkana ta'e kun akkanaaf ta'e hin qorataarra hin qorata qorannoon OPDO waan hin dhumneefi. Ummanni ufiitii gabbayeeti mala ufii laallatuunii fi keessattuu yaada ufii waan ufii yaade fedhii ufii akka bakkaan gayatu mootummaan kunillee hayyamaan jiru takka ufii danda'ee nagaa kennaan jiru nama wanni eeggataniif hin jiru nama takkallee wanni eeggataniif hin jiru ummanni gabbayee ufiitii kabajaa ufii godhuu qaba. Waan warra paartii tanniin yoo dubbatan wama isiituu dubbatuun hin barbaachisu. Ka isii deebiin deebi'ee fi finfinnee ta'etti. Namni tokkochi waan ta'amu kanniin irra gabbayee waan faallaa mootummaa namni sitti himu tokkochi hin jiru. Martinuu mootummaa makana erkifnaa, mootummaa makana deeggarraa, mootummaa makana faanaa buunaa. Maaf akka biyyiin jeeqamne jeequmsi kana taru jira lafa kanarra. Jeequmsi kana taru ka lubbuu keetiin si dhufu jira. Si ergee ture bari akkamitti akka seenuu dadhabde hora arguu dadhabde hin beeku. Mee ammallee deebee si erguu yaala. Kana an akka yaada kiyyaatitti hagadhaa cadhifnee jijjiiramni wayii dhufinnaa jenneeti eegaarra. Maali miidiyaa kana kaanii horii buusuuf maal jechuuf kan yeroo ofirraa gubaa oolan osoo hin taane akka ummanni keenya gabbayee ofirraa nama dhoowwu ummata dhumataa dhusanii horii buusutu kara jedhee yaadaan. Osoo wanni akkasii jiraateeti amma daqiiqa ammaa kanarraa harka tokkochi osoo hin taane harka 10 ol kaaseeti faanaa deema. Agartanii? Tame seenaan jirtu moo? Norgame. Loon horreebba. Baga jiraate arteetallee yaaduma xiqqoo sii kenna. Wanni amma irraa dubbachuu jirtu kun waanuma nama hedduu keessa jiru haa ta'u garuu namni hedduun ammoo gabbaheellee dubbachuu illee hin fedhu waan tokko. Anamma barreeffamaan barreessuu jaaladha. Laayivii kana baay'ee gabbahee haasa'uun jaaladha. Haa ta'u garuu yaadni ansii qabu tokkoffaa uummanni Oromoo siyaasa sobaa keessa jira. Yoo dhugaa walitti. Siyaasa sobaa keessa jira yoo jennu fakkeenyaaf amma TPLF ariinee wayyaanee ariinee maqalee galchinee ka jedhan dhageettamma hayyoonni Oromoo illee hedduun isaanii. Kun amma siyaasa sobaati beeki. Maaliif TPLFin waggaa 27-28 uummata miliyoona 50 kana dhiittee lukarraa cirtee harkarraa cirtee qabeenya isaa saamtee mana isaati akka gadi hin baane gootee hin dhaadanne beeki. Uummata Oromoo akkas goona jettee hin dhaadanne. Osoo kan dhaadananiiti isaantu dhaadataa beeki. Uummata Oromoo guddaa ganaganu kan adda facaaftee diina walitti gootee mana gandaatitti keessa seenaa Oromoo ajjeesaa hawwanii ulfaa ajjeesaa dubartoota Oromoo gudeedaa waa hedduu gootee garuu Oromoo kana goonee jetteen dhaadattu. Silaa isaantu dhaadata. Nu amma meema waan dhaadanuun hin qabnu bar wayyaanee maqalee galchine wanti hunduu ammallee isaanuma harka jira. Oromoon amma sadarkaa mana ofiititti ajjeefamuu irra jira amma. Duraan bar wayyaaneen maaf karabbaatanii nama ajjeesti bar.
Har'a garuu mana dhufee ajjeesa diinni. Dhugaadhaa hundi kennayyuu waa abdii wayii horannee turre namoota siyaasa keessa waggaa dheeraa turatan dabalatee abdii watu dhufinnaa waan haaraa wayii dhufinnaa ka jedhu namni martuu abdii godhatee ture. Haa ta'u garuu abdii suni bakkaan gahuu hin dandeenye karatti hafe. Ammallee taanaan aktiivistii haa ta'u namoota amma uummata dura jiran kana namni ka deeggaraaru personaalii an ka deeggaru filannoo biraan qabu wantoota babbadaa jiran keessaa badaa irra wayyaa filachuu malee filannoo beesti jedhee filadheeti miti to be honest dhugaa dubbachuuf. Filannoon nuti qabnu dhaabbilee haa ta'u personaalii maqaa dha'uuf jawaariin faallee haa ta'u filannoo beestii nu qabnu jedheeti miti an ka deeggaru beektaa. Wantoota babbadaa qabnu keessaa ka irra wayyaati because akkuma ati dubbataa turte har'a namni 2 du'e xiqqoon irraanfatamaa zan 7 booda hariira bahamaa namni 7 du'a akkasuma jedhaati har'aan kabaani ijoolleen amma har'a yookiin Facebook irra waa barreessan yookiin hadha yaada kennaaran warra boru du'u keessa jiranii ta'uu danda'a jechuu beeki har'a waa barreessaa malee so Oromoon siyaasa sobaa keessaa yoo baate qofa nagaa argatti. Fakkeenyaaf amma waan ajaa'ibu jira fakkeenyaaf amma biyya Oromoo bulchu jira kana booda jedhanii warra hidhatellee bosonaa galchanii mootummaa kana kennanii agriimentiin jidduu isaanii ture maali gaafataa ture san namni tokko biyya jechuu fi agriimentii wayii qabaachuu qaba yoo agriimentii wayii jiraate bosonaa nama guurtee itti kennita qawweellee fuutee itti kennita mormitootaan hin morminaa jetta hariirallee ittiin bahinaa jetta waliigaltee isaanii beekuu hin dandeenye. Hojja duree maan nuun jedhan waliigalleerraa Oromoo biyya bulchaaraa mo'anneerraa jedhan. Guyyaa hojjaa nama Oromoo maan nuun jedhan biyya Habasha bulchaaraa viidiyoon Habashaa ergamtii nuun jedhan. Uummanni ammoo hoo jedhee bahee jumlaan du'a hardhaan callisanii 7 boodallee hoo jedhee bahee du'a. We don't know who's next. Inni akka itti aanee du'uun beeknu amma nuti. So akka nama tokkooti wanti nu sajjektii goonu ammallee Oromoon siyaasa sobaa keessaa bahuu danda'uu qaba. Laga ol qabatu meeqa waamisha qaaqarta. Yaa Oromoon siyaasa sobaa keessaa bahuu danda'uu qaba. Namni hedduun gabbayyaa haasa'uun sodaata because yoo ati raashinaal taatee waa dubbatte hin arrabsamta. Footoo kee gaggaragalchanii si arrabsanii maqaa hin qabne sii kennanii waa hedduu sii taama. Namni akka kan kee kana uggee gabbahee burussee haasa'uu waan qaccee deemuuftu jira. Oromoon ammoo yoo dhugatti walitti himte mee ati garam deemaatta garam nu oofaatta karaan ati nu deemaattu kun garam yoo jette nama sii deebisu hordofuu danda'uu qabda. Akkuma siin jedhee irra deebi'uu fi wantoota babbadaa jiran keessaa badaa irra wayya'a. Hordofaarra malee choice beestii ta'e hin qabnu Oromoon isaa kanatti. Haati Oromoo yeroo maraan Ilamee tame dhiifama afaanis qabuu fi miti. Alright, okay. Ani xiqqoo isii wanti ati jette kunniin kolbuma wama jiraati garuu ani gaafii hin qabu. Waan jiru keessaa babbadama jiru keessaa akkama jarri jette sani badama jiru keessaa kama irra wayyaa filannaa kama jettu tun dhugama ta'e ani maali gaafiin kiyya duubumatti deebineeti wama badaa kana keessaa iyyuu filatu irra namni kennaa fi ummanni kenna dandeettiif ga'umsa hin qabu kama wamishaa jalqabumarraa wixineessee ijaaratu hin danda'u. Haga yoomii wama babbadaa nu jala qaban keessaa filataatuma maaf yoo jette kaan illee filattu wamaa wanni siisiqaan jiran. Kaleessa wayyaaneen nuun taane jedhee ummanni kumaatamaan miliyoonaan harkaan nutti irraa ciramee lafa irraa buqqa'ee bifa qaraxaatiin ta'ee bifuma hundaanuu bifa barumsaatiin ta'ee miidhaan kanan jedhamne irra ga'eeti. Adda abiyyi dhufe isatu irra nu wayya jedhee ummanni ba'ee yeroo harka waliin dhayetti wayyaan sun ammoo wayyooma irra badeemaatitti yoo deebi'ee jedhe maaliif namni keessattuu nama afoo ba'ee dubbatuu fi biyya hayyisu dhugaa namni yoo nama hayyisee jedhe namni yoo karaa tokkochatti deebi'ee waliin deemee jedhe deemsallee karaa fagoo deemuu danda'a. Ulee guddaallee ga'uu danda'a. Haa ta'u ammoo yoo haalli suni waggaa 150 lufe kana cufa keessatti goobannillee Oromoo jedhan Hayilasillaaseen Oromoo jedhan Mangistuun Oromoo jedhan ani hin beeku boru Mallasillee Oromoo jechuun danda'amu ta'a kan hin beeku garuu abiyyi Oromoo ilma abbaa gadaati jedhanii zabana kaawwan nu dhalannellee yoo jiraanne quballee hin qabnu daa'imman turre
Ufi seenaa hima argitaa hima dhageetta. Namni kunniin marti Oromoo matu akkasi godhaa ture yoo ka amma jedhanii seenaa kalee ta'ame cufa. Guyyaa adiin waggama 150 dura waan jaarsotiin lubbuun jiraattu qaabatuu dandeettu namni waakkatuu hin dadhabne. Boru hagamna amaneetaan na waliin bulaa hagamna waliin itti fuufee bulaa. Ka jedhu irratti Oromoo laallatee muuxannoo waggaa 150 kana as fuudhee jarana kaleellee ibaltu nu sobe Oromummaan kaleellee ibaltu nu sobe kalee dheengaddallee ibaltu nu sobe adda badiin akkasii kan nutti deebi'erra badaa jiru nuu kaayame keessaa hin filannu dinne yoo ka jidduu kunoo Jiddee fi Yugoslaaviyaan fa'allee ciccitee biyya xixiqqoo taatee adda namni dhume of course namni dhume yoo jijjiirraan dhufu maraayyuu amma qofa irraa hafaara Oromoo hafaan jiru. Eegasuu adda Yugoslaaviyaan jedhanii kun warroonni opiidiyootu ni taarikii biyya adda addaa qaatti malee biyya ofii keessatti taarikii uumuu hin dandeettu or seenaa uumuu hin dandeettu. Seenaa namni hundinuu namni kutaa 9 irraa qabeeti waa iskuula wayii deeme seenaa addunyaan itti jirtu quba qaba namni. Tan osoo hin taane as deebi'ee namni seenaa sanniin irraa waa barumsa wayii fudhateeti. Kun biyya kanatti ta'e haalli sun yookiin foormulaan sun nuun ta'u. Kun biyya kanatti ta'e yookiin foormulaan sun namni dhume isa sanitti fayyadamneeti biyya sanirraa yoo laalama biyya Yugoslaaviyaa callaa yoo fudhatte dhuga namni dhume kumaatamaan miliyoonaan ofii amma biyyi sun wal fixaara martuu daangaa ofii godhate diqqaatullee kabajaan bulaara. Oromoon ka ofii badaallee ta'ee mishaallee ta'ee filannoo jala kaayan keessa badaa mara filatuu dhiisee tolee hammaate illee maaf waa ofii godhatuu dadhabe. Maaltu nu dhoogga? Nama nu dhooggutu jiramoo? Hayyee namni dhoggoo jiraate gadi haa bahu. Namni nu sobu jira jira guyyaa adiin ka ganamaa galgala ummata sobaati ajandaa ummataa. Aniifatiin beenna ummanni Oromoo waggoota 100 kana muluu mootummaa Itoophiyaa jalatti hin bullu callaan dhume malee jala bulla jedhee hagadhaan dhumne. Adda garuu naannofnee marfamnee dachaanee warroonni kalee Oromummaa kanaaf waan deemaa fakkaatu marti dachaasee Itoophiyaa majalatti nu dachaase. Maaltu ta'ame? Fedhiin isaa ka dhuunfaa guutameef maaltu ta'ame? Qarshiin kiisii isaatitti guutteef maaltu ta'ame? Pozishinii argate adda ammoo gadi ba'eeti kunoo namoonni akka ani nama arrabsuun fedhu namoonni akka Taayyee danda'a ta'aa fi danda'a ta'an waliin beeku namoonni akka isaallee kalee akkana ta'e ka jedhan adda ba'ee akka wadal harree alaakaara. Kuni maaliif ta'ama ka jedhu filannoo babbadaa nu jala kaayaa jiranii fi waliigalleemi. Dhugaaya. Filannoo babbadaa nu kennamaaru san keessaa fudhataarraa waliigalleemi. Ani gaafiin kiyyaasuma deebee maalumaa filannoo hambi nuu kennu dhiifnee ufuma kenna tolee hammaate illee yoo ka wal fidnu illee ufumaamaa filannoo kenna waan ofii ittiin bullu uumatu hin dandeenye. Maaf biyyi Oromoo kun Itoophiyaa jalatti eega miidhame, eega du'e, eega karammaan hambaa hafte zabana Abiyyi illee karaan nagaa kun Oromoo baasuu dide Oromoon carraan asiin booda jiru carraa harka isaa jirtu moo carrama yeroo maraa filannoo badaa kana keessa deemuuti ka jedhu itti fufu. Yaa galatoom yaadni kan kee guutuu sirriidha. Haa ta'u garuu amma maaltu waan komentee akka hin qabaanne waan filannoo keenya ta'u tokkocha maaltu akka hin baafanne ka jedhu karaa dheeraa deemee dhufne sabni kun karaa dheeraa deemee dhufe hooggantoota gaggaarii jajjaboo hedduu diinaa fi firaanillee dhabaa asiin bahe keessumattuu diigumsiin adda bilisummaa Oromoo keessatti ta'ame saba kana adda diiguu fi bu'uura guddaa ta'e. San keessa darbineeti har'a waan irra jiru kanaa fi rakkoo guddaa ka ta'u seenaa uummanni kun keessa darbe. Kaleessa waggoota 13 dura Oromoon tokko ture dhaaba tokko jala hiriireera. Adda bilisummaa Oromoo ka jedhamu jira. Haa xiqqaatu, haa guddatu, haa toltu, haa hammaattu isa jala hiriiree deema uummanni kun. Har'a garuu dhaabni sun adda caccabeera. Kamaal Galchuu addaan tifoozoo qaba. Daawud Ibsaan addatti tifoozoo qaba. Namoota biraallee maqaa dha'uu dandeetta. Martuu adda addatti tifoozoo godhate. Tifoozoon kunniin waliin jaalatu. Bar tifoozoon kun amma diinni waan nukka'ee malee bar tifoozoo kana wal fixaa ture bar atiin hin beektaa kun personaalii illee argita. Tifoozoon kun wal fixu ture. Osoo jarri tunuu nu dhiiste tifoozoon kunuyyuu ganaa walitti ka'a bar. Kun waan maneesheri ma jiru kun galee. Haa ta'u garuu waan beestii tokko akka hin baafanne kan dhooge takkaa warra fudhatama argatee afoo jirutu haguuge.
atar adu yaada gaarii qabattee hadhaati gabbaate suuraa keetu gaggaragala. Because Dhugaa. namoota babbadaa jiran keessaa badaa irra wayyaattu bakka qabateera yaada warqii feete qabadhu dubbadhu ammati suuraa kan kee gaggaragalchan namni isin dhaga'u yaada amanuu dhiisee bar namni kee nam irra hedduun isaa yaada fooloon godhu yoo ebaluun wayyaanee deeggaraa jedhe martu sallafee wayyaanee deeggara bar minilikii fi siidaa ijaaramee jennaan oromoon haa ijaaramu rakkoon qabu jedhu bar hedduudha baram namoonni bara akka obboleen coobaatii fa namoonni kabajamaan adda bilisummaa oromoo keessa turan akka biraan leenjisoo warri asii achi lolaa ture har'a bar achi as lolaaranii bar achi as lolu jiranii bar nuti bar bitaa nutti galee wanni qabsoon oromoo tuni wanni nutti nagarsiisne jiru jechi personaalii namoota illee maqaa dha'uuf fedhii qabaadhee osoo hin taane. Dirqama yeroon hin dhufa maraayyuu guyyaan gadhaan waa hafaa deemee. Maqaa dha'uun dirqama ati gaafa uummata afoo dhaabattee maqaa si dha'uun uummanni waanuma jiru. Haa ta'u garuu amma uummanni keenya akka kiyyatti sajjeeshiniin uummata kiyyaa qabu personaaliyyuu du'uutu dhufe amma duraan akka oromooti ajjeefamtaa duraan akka oromooti miidhamtaa amma kophattu ajjeefamuun dhufte ollaan keetuu yoo abashaan jiraate nafxanyaan jiraate ganaa si dhukaatee si ajjeesa arguu jirra kunoo asallaan waan ta'utti argine dirreedaan waan ta'e argine bakka mara waan ta'e arguu jirra soo furmaanni amma jiru uummanni keenya uf jabeessuma yeroo nuun baasa amma jecha wayii yeroo baay'ee fayyadamaara meebii namni maraattu siin jedha jawaariin illee lammaa illee abiyyiin illee sin barbaannuu isin tunu awwaalee jedhee gaafa uummanni itti bahee sa'irra illee darbee yookiin akka albashiir fa gaafa hidhutu dhufa yookiin gaafa jara kana hin oolu ummata warri sobe martinuu guyyaan hin dhufaa fi haga yeroo gabaabaa nama sobani. San jedhaaran warri ummata afoo dhaabatu jiru kun gaafa ummanni kun dhumaatiin itti dhufe gaafa jenoosaaydiin itti dhufe ummanni kun hoggantootuma kana fixa jalqaba isintu karaa hin taane dhufide jedhanii look maal jedhan faashiniin qawwee darbeeraa jedhan abiyyi fa'a even jawaar fa'allee akkasuma jedhan. Faashiniin qawwee darbeera jedhan uummata miskiina Oromoo kanaan laali. Ufii ammoo qawwee masaniin biyya sodaachisan. Laali. Ameerikaan qawween jiraatti. Israa'el qawween jiraatti. Amaarriyyuu qawwee waa hidhatteef beekaa lola barbaadaatti. Maafi yoo lolli ka'ee qawwee gagguurtee akka gimbaarii dhooftee fixxee akka aangoo qabattuun beetti. Tokkoon qawwee qabdi bar jarri tun. Ka Oromiyaa Haqa rabbeeti kun. Wanti jarri tun lola barbaaddee bakka mara lola barbaadaattuuf kun olaal waggaa tokko kana guutuu waan itti amanteettu wayii qabdi. Sigalee qawwee yoo qabaate bar anamma bar daa'imni umrii 15 fiizikaalii lee xiqqaa akka ta'e qawwee yoo harka keette nama fiizikaalii guddaa fedhe sodaatu bar maaf qawwee harkaa qaba kaa qawween bar onni si ta'a. So wanti jarri tun akkas foolatti jirtuu fi uummata kanan fidhee dhumnee fidhee aangoo qaban akka jedhu. So faashiniin qawwee hin lufne uummanni keenya sobamaa jira faashiniin qawwee hin jiru dura naallee lufu ufaaf ofiillee lufuufillee hin jiru qawween ka uumameef lufuufillee miti. Uummata keenya sobu jiran. Dhugaa keessaanuu keessattuu naannoo naannafatti keessaa dhufne naannoo kaampiin mililikii dur ture naannoo nafxanyaan itti baay'attu an uummanni sun na yaaddessa maatiin kiyyayyuu nageenni na yaaddessa dhugaa sin jedha ganama yoo ka'u maaltu uumameera laata jedha guyyama tokko uummanni gowwaan kun nama dhukaasuu eegallaan Oromoon tun rakkoo keessa galti. Gaafas ammoo taargeetii kan ta'u warra har'a uummata afoo jiru kana. Look amma mee dhumu amma hin fixaa dubbii kiyya ka fixuuni obsaa jedhaaran obsaa obsuun gaarii du'aallee obsuun numa jirti ishii obsuun gaarii maaliif obsaarraa kaleessallee obsaa jedhanii dheengaddallee obsaa jedhanii hardhallee obsaa jedhaaranii waan toltuutu dhufu jiramoo maaliif obsa uummanni kun mee maalitti obsita boru namni du'uun beekamu namni du'aa jira garuu obsama jedhaaran dhugaa nageenya uummata keenya yoomillee sirraahu ka sirraahuu danda'u jedhee yaadu garuu hooggantoota isa afoo jiraniini karaa nuun deemaattu nu mul'isii Oromiyaa Rippaabilikiif nuun deemaattamu Itoophiyaa bilisoomsumaaf nuun deemaattamu tokko ta'eetitti nutti himi gadi bahi warri Amaaraa kiliir waan ta'e lafa kaayira kan kee kiyyaa kee kan kee mitiin jedhee deemarra. Haqa guyyaa adiin jiru kun. Yaa so ani beeta aariin kunillee waa hedduu yoo haasofne wanti qabsoo Oromoo tana dhumatu dhugaan jirtu kana ati immoo waan dubbatu jirtu waan gaariidha an takkaa namaan seenee nama wajjin laayivii haasa'een beeku laayivii illee seeneen beeku yeroo jalqabaatiif seenee yaanni ati kaaste waan natti toleef waan keessa kiyya jiru waan haasoftee fi hojii gaarii jirta jabaadhu namoota illee dhaga'ini yookiin suuraalee gasii garagalchanii maafi kiriitikaal taatee maafi raashinaal taate kan illee dhabamu namni jabaadhu yaada walii kennina ulfaadhu nama biraa yoo jiraate seenfadhu itti fufi. Atillee galatoomii lamee dubbiin jijjiirraan hin dhufa warroonni jedhaa nama sobaa ture yoo laalte jettu fakkeenyaaf namicha Daawud Ibsaa jedhamu kana yoo laaltu
gaafa biyya galani waan jedhetu mataa keessaa dhabaduu dide. Nu guyyaa takkallee bakka takkattillee barreeffamaani ummanni Oromoo Itoophiyaa irraa citee Itoophiyaa irraa Oromiyaa bilisoomsina kaawoo jiru bakka takkattillee barreessaan hin qabnu ka jedheeru jira viidiyoon addallee sheerii godhuu dandeenyu. Takka jedhe. Namicha Yohaannis Lataa jedhan kana yoo laaltu gaafa kaa'imummaa kun odiyoomaa sheerii godhee ture qeerrummaa ofiititti ummata garaa akkuma amma kun Jawaar garaa ummata raaseeti ummanni lubbuu ofii gateeti adda yoo hiyyeessi dhumu miskiinni ijoollee waan nyaattu hin qabne ennaa xiyyiitiin dhaamaa lafa buutu namni tokko abbaa kanaa jedhu hin jiru yoo akka guddate sheeriif laayikii godhan garuu gaafa inni na sodaachisan jedhe namni buqqa'ee dhaqee mana isaa marsee eeddoo godhee fi lubbuu isaa hambise kuni bada jechoo kiyya osoo hin taane osoo bifa kanaan ummanni Oromoo tiisifni namni nama Oromoo irra teettellee osoo bifa kanaan namni walirraa dammassee jedhe bifa qophii qabuun walirraa dammassee jedhe kanan geennu maal argaanisitti fakkaate maybe dogoggoruu danda'a namoonni ummata Oromoo bulchuuf yookiin afoo deemu cufti isaatu bifa keenna qaba malee yaada keenna akka hin qabne takka jedhe bifa keenna qaba malee dhiiga keennallee osoo laalanii akka hin qabne an shakkii takka irraa qabu kanaaf fakkeenya yoo fudhatte biyya Israa'elii kanaa fi biyya Filisxeemii kana yoo fudhatte warri biyya Filisxeemii keessatti qabsoo adda addaa ummata Israa'elii irratti geeggessu cufti isaaniitu Moosaadima Israa'eliiti. Saniifuu ummanni Filisxeemii kun abadan illee hidhaa isaanii keessaa bahee nagaa argatuu dadhabee kunoo biyyi guutuun hidhaa keessa jiraata. Biyyi guutuun marfamee hidhaa man hidhaa ta'e biyyi tokkochi guutuun jecha. Bifuma kanatti jirra natti fakkaata ummanni keennallee kana yoom akka beekanne hayyee kalee ebaluna sobe asitti nagate adda ebaluna sobe eessatti nagataa laallatu gaafa ofii dadhabne kun badima kenna na fakkaatalle anirra guddaa waan kun ta'amuuf waan ummanni Oromoo addatti yoo laaltu ummanni Tigiree kaleessa nama saamaa bahee adda kabajaa ofitti godhee tokkochi keessan as dhiyaadhaa jedheeti biyya addatti citte fakkaatti hafuurri isaatu yoo hafuura fuutee jettu biyya Itoophiyaa jala jirtuun fakkaatu mootummaan Abiyyi illee quba isiin qabu ufitti mootummaa qabdu ufitti qabeenya qabdu ufitti waraana qabdi ufitti uf dandeettee bulti Amaarri illee ta'ee sabni biraallee garaqee abbaan qabne gara Oromiyaa tana biyya jeequmsa qabdu biyya makiinaa yoo yaabbatte nagaan hin galle ummanni keenya kabajaa argatee hin galle akka feestaalaa warratti feetee deemtuun biyya poolisiin biyya kennaa birrii 10 jedhee nama hidhu nama ajjeesu biyya ummanni kabajaa dhabee seeraan ala namni umurii guutuu jiraatu rakkina irraa kaka'e jecha kana halcha namni martinuu malee biyyoonni daangaa kaawwanii olloonni kuuwwan yeroo ammaa yeroo jeequmsi jiru kanallee kabajaa ofii godheeti jiraataara. Oromiyaa callatu usuu mootummaa waan qabdu fakkaatu usuu waan namni bulchu fakkaatu yoo akka jedhanii ka jeedalli bada hoolaatis tika jeedalata hoolaataan fakkaataa dhufaara dubbiin kun qarallee akkasuma ture kun yeroon laallatan yeroon bikkatan gaheeraa osoo hin taane lufeera amma. Dhuga yaa dubbii kan keessatti kooti dabaluu fi wanni amma naannoon Tigraay akkana humnaan cimtee mootummaan federaalaa dadhabeeni achi ibsa as baasaa lammiin isaanii tokko du'e akka waan namni miileena du'eetitti lafti sochootuu fi hidhannoo maa barra icciitiin biraan jiru barra hidhannoo aga funyaanii hidhatan wanni biraan jiru icciitiin biraa kaalkuleeshiniin biraa ka hojjetan hin jiru because hidhannoo look amma laal kanaan ala wanni biraan jiru yaa gaafa abdii illee kaleessa biyya fixee ummata miileena ol buqqisee warra Somaalee ilaala harkaaluu karraa ciree bineensa walii hidhu sanii Somaaleen nagaan qabdu. Har'a garuu Somaaleen absolutely nagaa biyyi isaanii. Tigraay nagaa. Oromoo maa bar dirreen jeequmsaa Oromiyaa because Oromiyaan abbaa hin qabdu. Obboleen Coolataa kaleessa maal jedhanii turan kaleessa yeroo jedhu waggaa 20 dura Itoophiyaawii lama kun inni daraaddaraalleen jedhee ture. By the way obboleen Cool akkuma har'a Jawaar sappoortii namni godhu kana namni hoo jedhee bahuuf kana namni ilaal xiyyiitii afoo dhaabatuuf kana ture innillee bara ofiititti. Isa tara dhiifama waliin afaanis hin qabu isaa oli hafuurri inni deemuuniif haalli inni deemuun isaa oli gurbichi amma Jawaar jennuun kunuyyuu isa akka abbaa godhatee isarraa muuxannoo isaa fudhataan oofutti jira miti. Yaa so
nama akkasiiti obbo Leencoon. Har'a obbo Leencoon akkuma galaniin advaayizarii Abiyyi turanii gara laalaniin taanee fi isa bira amma deemaniiran. So amma dubbiin jirtu Oromoon abbaa dhabe dhugamaanuu. Oromiyaan abbaa dhabde. Dhiira dhabdellee. Dhiirri ilaal warri dura harka citee lutti citee boombiin itti dhoohee laal summii nyaatanii warri dhumanii beektaa. Warri amma bosona jiru dhiisi. Konspirasi jira. Maqaa isaanii balleessanii. Dhugaas hin jedha. Jaalmarroo fa'aa warri jedhan kun warra kutannoo qabu. Dhugaa. Karaan isaan deeman wanti isaan gochuu jiran hundarra walii galuu baadhullee warra kutannoo qabu. Sigalee at least kaleessa deeggaranii har'a hin mormani. Hin mormani. Bakka takka dhaabataniiran. Nu namoonni gariin kaleessa deeggaraa har'a immoo duuba deebi'aa harka dhahaa duuba deebi'aa bilisoomne jedhaa hin bilisoomne jedhaa mooyanne jedhaa hin mooyamne jedhaa Oromooti akkasuma lafti itti dhihu jirti. Dargaggeessi Oromoo silaa har'a hojjetee nyaachuu qaba. Kabarateen profeshinii fiiti hojjechuu qaba. Biyya ofii irra abbaa ta'uu qaba. Akka kun olaalti kaleessa warri Tigraay kun kontiroobandii hojjetee saamee kun dhukaasee nama ajjeesee haga mana namaa seenee caccabsuusan akkas godhuu baatullee Oromoon har'a kabajamuu qaba ture silaa. Dargaggeessi Oromoo har'a kun bishaan irra dhumee ka biyyaa baqatu baqatee ka biyya keessa du'ee yuunivarsiitii kennaa deemu boorsaa harka qabatee bassoo qafii qabatee haatii guduunfitee qabatee achi ajjeefamaa har'a. Namni tokko baay'ee waan garaa nama gubaati. Namni tokko hariira ba'uuf hin jiru. Namni itti ka'u hin jiru. Har'a nafxanyaan akkana quuftu kun an 2014 haga 2017 Haramaa yuunivarsiitii ture. Yeroo lolli ajaa'ibaa ture yeroo namni hedduun dhumee miidhaan guddaan nurra gahe. Habashaan har'a akkana taatu nafxanyaan har'a akkana taatu ol jettee nama laaltu ture kaleessa. Warri har'a kun magaalaa keessa deemee nama tumu kun mana ofiitti gaafa tumamuu eegalteerra hin jiru jechuu barsabni sun miiliyoonni 60 ka jedhan maali? Miiliyoonni 50 ka jedhan maali? Ati gaafa namni dhakaan mana keetis burussee si ajjeese hin jiru bakka histiriin achi booda barreeffamamee maaltu jira hin jiru homaan jiru. Takka. Namni martuu bobahee garam deemaarra garam nu geessaaran. Boru amma fishkaa yoo hafe malee baroomaa nafni bar biyyattii tana keessatti guyyama tokko akka Rwaandaa guyyama takka fishkaan hafuufama. Sunillee oolu akkuma amma deemaaru kanaan eegaa. Osoo guyyaa darbe amma Jawaariin yaalii itti godhame san osoo Rabbi isa hambise malee osoo namni kun du'ee jiraate har'a biyyi sun hin jirtu beeki. Namni wal fixeeti. Kamiidhamu ammoo Oromoo. Harka duwwaa haga feete deemuu hin dandeetta. Garuu qawwee moohuu hin dandeettu. Dhuga. Qawwee moohuu hin dandeettu. Israa'el bar diina hedduu marfamteetti. Uummanni xiqqoon sun laali istiraateejii isaanii lafa san irratti kabajamanii jiraatan har'a. Diina hedduu marfamanii. Oromoon miiliyoona 50 lakkoofsa hin jenna lakkoofsa 50 jenna miiliyoona 50 60 namni keenya dhume. Boru eenyu akka nu jalaa dhumu hin beeknu. Boru eenyu akka du'u hin beeknu. Maal goota? Homaa gochuu hin dandeettu. Garuu martuu maal godhaa? Gaddanu dhagahamee stop killing jennaa wanti gochuu dandeenyu tanumaa bakka stop killing suura masaanii maxxisina homaa gochuu hin dandeenyu. Because kasi afoo jiru yookaan nama jalaan goru yookaan kutannoo qabatee ittiin deemu. Kanatu nama hunda haguugee qabeera. Habashaan har'a olaantummaa argatteetti. Muummichi ministeeraa Habashaa inni mataan isaa. Inni mataa isaattu Habashaa barra. Osoo bakka isaasan warri Abiin jiraate bakka sanitti siidaa Minilikii ni ijaaru. Dhugaas hin jedha. Isaan turra kabajaanuu qaba. Namni kun Oromoo keessa guddate siif hima. Na caala beektataa waan isaa. Meebii baay'ee isaa qoratee ta'uu danda'a. Oromoo keessa guddate Oromoo keessa dhalate. Saayikooloojii Oromoo immoo sirriitti barateera. Akka Oromoon nama amanuun barate namichi kun. Akka afaaniin sobuun danda'amuun barate namichi kun. Namichi waggaa 15 qawwee qabatee bosona galee namichi digirii isaa akka jiruun 4G namichi barumsi isaa akka isaan jiruun 4G harka Jawaarii jira 4G isaa martiru Jawaar ammatee ta'a. Namichi 4G achi ga'e kun afaan damma godhatee uummata Oromoo kana fichisiisaa beektaa. Namni asirra jirullee meebii asirra hordofaaru ka booda viidiyoo kana dhagahullee boru fira keessantu du'a biyyatti. Yookaan obboleessan keessantu du'a yookaan nama sin jaalatantu du'a biyyi sun gara balaatti deemuu jirti. Kana beekuu fi dirqama rookeet saayinsii barachuu namarraa eegamu. Kanaafuu uummata keenyaaf uummata kiyyaaf baay'ee gadda dhugaa. So uummanni keenya karaa ofii ilaallachuu qaba. Personaalillee ofirraa dhooguuf qophaa'uu qaba. Naan ergaan kiyya kanuma. So baay'ee haasa'ee beektaa dhiifama.
So kanuma. Lakki rakkoon qabu nullee joornaalistii wayituu taaneetu duuntaane wanti nu harka waan jiruufi at least waan nama harka jiru kana fayyadamaniiti takka wanni argaarru ummanni keenna wanni ummata keenna fixaaru wallaala. Wallaalli kun eessaa madde yoo jenne namni yoo namaaf oo dhaabatee ani isinii dalaga jedhe waan addaan baafatuun nama dhibuu miti biyya keenyatti. Hayyee ebalu eessa dhalate qe'een isaa eessa jedhee namni Oromoo qeerroon Oromoo yaabbatee dhaqee qe'ee isaa hidda isaa qoratuu takka hin danda'a. Dhugaa. Lammeessoo sunillee homaa miti rakkoon qabu namni kun abbaa fedhirraa gara fedhetti yoo dhalatee jedhe haga bu'aa wanni inni hojjetu ummata keennaaf bu'aa buusutti rakkoon qabu jedhanillee yoo faana deeman sunillee rakkoon qabu. Ammoo yoo bu'aan hin jiraanne bu'aa irra miidhaa yoo kacadhisee namatti deddeebi'u argite laallatuun mirga namaati. Namichi amma jettu kun abiyyiin kun himeera waan jedhu qaatama himeera. Inni yeroo mara ima sobaa garuu ammoo Oromoo kan akka ati jette amala isaa namni argee fixeeti. Oromoo mataadhaa ka'a dhugaa galchaniifi. Dhugaa qabda jedhaniini gaafa kaan inni dagataa bariisaallee dhaani dhugaa qabda jedhaniini bifuma saniin itti deemaarraa marattu ani ka yaadu ka amma haasofnee callaa osoo hin taane boru bariisaa irraa gabbaati goofandii nuubana ijoollee akka gabbaateeti ulee mashimalaallee namni bitateeti yoo nama dhaqanii reebaa ka jedhu takkaan haasaa kiyya keessatti dhageettullee dhaga'ullee hin qabu namni tokkollee because nullee biyya namaa yoo jiraannu kabajaan jiraataa waan jirru biyya keenyallee namni yoo jiraatu gabbayee namni yoo adaba haalaan bulaa yoo jiraate wanni inni reebamuuf hin jiru yoo reebamellee sunillee akkuma keenya yoo miidhamuu kana garaa nu nyaata. Dhugaadha. Haa ta'u ammoo yoo namni haala sitti lufee self defense ka jedhaniifi gadi baati goofandii nuu banaa akkanaa nuu garuma argine garuma hin beenne marattu facaasaa raamiti namni kenna. Goofandii nuu baa ijoolleen gabbaatee shimala haa bitattu. Abiyyiin illee waan eegganneef arganne OPDO illee waggaa 25-27 waan eegganneef arganne kaasiin booda dhufullee bifa saniin alaa miti atuu beektaa namuu beekaa warri sodaatee mana ofii taa'ullee cufti keessanuu wanni itti kaffaltan hin jiru feesbuukiin kam irra jirtanii eenyullee anis atis eenyu warri dubbatullee joornaalistii ta'eeti osoo hin taane beekumsa kanarraa qabatee osoo hin taane dhugaa arguun nama dhibu dhugaa gara isiin jirtu arguun nama dhibu baratuu nama hin barbaachisu saayintistii ta'uu nama hin barbaachisu dhugaa gara isiin jirtu arguufi dhugaa raasaa jirti kanuma galatoomii yeroo keetiif namni biraa namni yaada qabu yoo jiraate haaseenu ani fixadheera tuuni silaayyuu basaasti namni basaasaan agartee garuma cufattuu nama kenna wannoonni jala teetteeti laayiva yoo ati seentullee garuma hundattuu waan ati barreessitullee ka namni kenna dubbisuuf namni kenna sheer godhu caalaa isaantu godha isaantu laala. Dhugaa yaa sirrii. Kana jabaadhu waanni ummata kenna waanni waliin haa jiraatu jedha namni biraa namni seenoo jiraate seena galatoomii lama tameefi. Ayyee ulfaadhu halkan gaarii. Siifillee. Namni seentanii waa jechoo feetanii warri garaan isin gubateeti hulee itti hafuura baafattan dhabdanii seenaati waan jechoo feetan yoo jiraate jedha maaliif muchaa baatee aanan taati jedhan. Wanni biraa wanni nama oofaniin tokkochillee hin jiru yaaduma kana buburqisiisanii yaaduma kana wal jala qabaniiti yaadni kun yaadni wal fakkaatu. Yoo gabbayee yaada ofii ilaalcha ofii kennatee jedhe ilaalcha ofii sani walitti qabaniiti akka muchaa baatee aanan taate jedhan sani walitti ru'eessanii isumaanii jabaataniiti gara tokkotti deemuu danda'anii ani yoo namni waa jedhuu fedhu hin jirre nama hedduutu dhagaara namni mainly namni ani waliin dubbatuu fedhuu fi namni waliin dubbataaruullee namuma kenna nama naannawa kenna nama qe'ee kennaati because akka ayyaadutti ijaarsi yoo jiraate ilaalchis yoo jiraate kama locally akkama faranjiin jettu kana naannawa makeetii qe'ee makeetii wama qe'ee keessaa burqetu irra faayidaa qaba kaani agartee mukallee daraaraa mukaallee yoo nyaatani kan beekne yoo nyaatte gariin summii ta'uu danda'a kama beekan nyaatani kama qe'ee ofii nyaatani
mee gabbaati yaada wal jala qabnaa yaada wal jala qabaniiti waan ta'amuu qabu irratti haasofnu yoo taani haa taru harka kennaa bahe wama takka wanni godhuu dandeenyu jiru yoo jettan maal godharree ta'aniitu walirra laalu kana I don't know namni seenuu fedhu yoo jiraateef sheeka yoo si argaan jiru wannoon kun anillee xiqqoo emotionaalii ta'ee haasaara na fakkaata. Namni waa haasa'uu feetan namni yaada qabdan seenaa isinii ergaa yoo taanii ani gara kiyyaanii almost waan jechuu fedhu fixadheera. Wanni biraa wanni addaa wanni narraallee dhageettan hin jiru wanni baay'een isaa wannuma garaa keessan keessa yaadaati garaan isin waliin isin dhukkubaaru gabbaati yaada keessan dubbadha. Because yaada keessa yoo dubbattan namni wanni nama oofaaruun yaaduma kana isinirraa guuree laayikima kana isinirraa guuree sheerima kana isinirraa guuree qarshitti deebiseeti teessuma ifateeni taa'aara. Sun ammoo uummata Oromootii bu'aa takkallee fidaan jiru. Approve si godheeraa yoo dhagaartu hin beeku sheeka. Halo, inda geessami? Amma dhagaa jira seenteeru. Yaa lakki yaada bareeda haasaa jirta. Wanni beekta haasawuma qofa namni cufi oluma bahee haasawuma ofirraa haasaya. Garuu gara dalagaatti jijjiiruun baay'ee namarraa hin mul'atu. Amma wanni jiru maali beekte haga gartee opiniyoon yookaan abiyyi mootummaarra jiru ummata Amaaraatiif Oromoo ajjeesuun halaaluma ta'e. Halaalillee dheessee nama jalaa ba'aa miti. Garuu ummanni Oromoo gaafa ofirraa dhoogguuf nama sitti dhufe ofirraa dhoggita gaafa ofirraa dhoogguuf takka tarkaaffate yoo nama miidhe suni haraama ofirraa dhoogguun haraama ta'e bar yeroo warri godhaaru nama godhaaruu fi ummata nama akkas nama qoosisu namni quban qabne waa jiraaree martuu sodaateetuma jal'isa malee. Amma ummata Amaaraa kana jechuun namni Amaara maraa miti Amaara garii maalii wanni jedhamu wayitu hin jiru Amaaruma guutuudha ka Oromoo jibbu ummanni kun maalinni nama ummata waliin jiraachuu dandeettuyyuu miti takka jechuun ummata yoo walqixxummaadhaan waliin jiraadha jette akka waan gabroomsameetti ummata laalu akka waan ofii isaatii gabroometti laala yoo walqixxummaadhaan ka inni walqixxummaa jedhee faarsu yeroo inni sibitu qofa. Inni sibinnaan gaafa inni sibituu jalqabe suni walqixxummaadha isaaniif. Kanaafuu ummata kana waliin jiraachuu hin danda'anii osoo walitti gadi bahanii wallaalanii ka jedhu yaada qabaanii. Yaadni kiyya kanuma. Waluma gadi bahanii wallaalan. Maaliifi yoo argiteetiin hin cafayte si kabajee si waliin jiraata. Yoo si cafaqe ammoo kabajee waliin jiraata. Kanuma wanni ta'amuu qabu malee walqixxummaa maal ka amma dimokiraasii maalii ummata waliin laayinee kan akkam gootee nama addammarta nama dammaramuu miti yaaduma dammaramuu waa akkam gootee nama waan hin taane waliin dammaruu akkamitti namni waan hin taane waliin dammara. Wanni waliin dammaramuu jedhamu kuni waanuma hin taane yaaduma hin taane maaliifi waan hin taane waliin dammaraa jirta jechuudha. Kanaafuu kaalkuleeshinii dadhabaadha. Kanaaf jecha uummanni Oromoo akka amma
obboleessi keenya amma irraa bu'ee haasa'etti yaada gaarii kaasee jira. Yaadni gaariin inni kaase uummanni keenya meeshaa harkaan qabu, sibiila harkaan qabu. Maaliif harkaa guuran? Attan cuubee gajara waan akka gartee meechaa fa'aa harkaa guuran waan si ajaa'ibu. Meechaa namni uummanni keessattuu gara uummanni bahaa Harargee kunniin meechaa akka aadaatti qabatee deema jechuudha. Akkuma kun abbaan gadaa ulee qabatee deemu kana jechuudha. Kana irraa guuran dhiisi sibiila jechuudha. Ummata kaawwan ammoo ummata Amaaraa kana yoo argite ammoo mana isaanii keessaa namni wannaa hin qabne hin jiru. Maaliif isaan qabatanii nu maaliif argitee nurraa guurtanii jettee yoo warra viidiyoo kana gaafattu isa suni aadaa isaaniiti siin jedhan. Nu aadaa keenya nurraa guuraan jiranii meechaa. Kanaafuu ummanni haga danda'uun obboleessa qabu. Obboleessatti argitee waan asii qabu ergee akka meeshaa iskaafa godhatu. Akka meeshaa qabatu. Meeshaa ittiin ofirraa dhoogu. Yoo meeshaa itti ofirraa dhoogu yoo hin qabaatin yoo waallee dhufe miti amma bakka qayyuu masmarta tusoal. Maaliifi amma dawwilii bichaatu hafe bakka dawwalamuu qofa hafe. Qilililili godhu qofa hafe gaafa sun ta'e ammoo zeeroo taayimii irra jira amma. Namni zeeroo taayimii irra jiru waan tokkummaa waan argitee as deebiiti waan dimokiraasii waan akkana kana haasa'uu hin qabu namni zeeroo taayimii irra jiru. Kanaafuu namni of qopheessuma qaba. Haga danda'e namni ofuma qopheessuu qaba. Ummata kana waliin maanuu jiraachuu hin danda'amu. Kanaafuu kanuma yaadni kiyya gammee. Bareeda ayyee galatoomii yaada keetiifi silaayyuu namni yaada hin qabne hin jiru namni baay'een isaa yaada ofii garamatti qabateeti cadhisaa ati marattuu galatoomii yaada keetiifi namni bifuma kanaani yaada ofii waan dubbadhu qaba yoo ka jedhu jiraate wanna jedhaa isin seensaa yoo taanii ani irraa bu'uufillee yaaddeera galatoomi lama sheek carraa nama baatii kennu. Hayyee namni waa jechuu barbaadu yoo jiraate namni waa jechuu feetu yoo jiraattee fi harka baasaa ka yaadan kennannellee yoo bifuma yaada amma deemaaru kana qabaattan isintu beeka nu garuu wanni deemaaru kun garaa nu gubee jennaan yaada kenna ibsatuuf gabbaane nu roobee approvisii godheera seen gabaabsiiti waan jechuu feetu jedhu. Si seensera oka aye diddeerta jedha jarraan sura lufeer namni biraa namni waa jechuu feetu seenuu dandeetti. Approvi si godheera maaliif akka dhagaan jirre hin beeku. Hayyee namni biraan jiru fakkaata nama gabaabseetuma wanni godhuu fedhu tokkoffaa
ummanni keenya taa'eeti waan isaa ta'u dhuunfaa ofiitii murteeffatuun dirqama ta'aa dhufeera. Taa'anii gattaa'ii ol ka'ii namaa wanni eeganiif takka illee hin jiru asii achitti. Gaafa isa eedde hammeenni guddaan kanaa oli ka duubatti hin deebine dhufaa jira. Hammeenni sun yoo dhufee lafa qabatee bikka ofirraa baasuu hin dandeenye ga'ee jedhe tee'anii wanni bo'aniif tokkochi illee hin jiru. Filannoo ofiitiin jecha. Yeroo carraan jirtu, yeroo harka namaa jirtu, yoo mammaaka tokko jira, yoo jirtu hin horatan yoo badde soqatan jedhan. Carraan nama dhufee erga sadarkaa kanaanuu ba'ee asuu ba'uu kan geenne, asuu ga'uu kan geennetu asiin hin baayame, asiin gaayame, ammallee carraan amma jirtu akka amma namoonni amma dubbatanii yeroo dhumaa irra waan jiru kana danda'an duuba deebisanii kabajaa ofii godhuu dadhaban ammoo Allahumma salli jecha irra jirra. Kuni waan mootummaa ammaan tana jiru mootummaa uffate maqaa kenna uffatee maqaa kennaan barcuma teessuma fudhateeti taa'u. Kana ta'ee namni waanuu godhaa waanuu yaada jedhee eeggatu yoo jiraate ufumaa qalbii hin qabne. Dhugamaan isin hin jedhu ufumaa qalbii hin qabne. Takka wanni eeddan hin jiru mootummaan kun wanna cufaa quba qaba waan biyya san keessatti ta'amu. Keessattuu gurbaan kun abiyyiin kun namni umrii ufii guutuu daa'ima kallee ta'ee irraa basaastuu ta'ee basaasummaan jiraatu ka jireenyinii fi professionalismiin muuxannoon isaatii fi hayyummaan isaa basaasummaa irratti ijaarame waan osoo inni marii harkaa qabu biyyi Itoophiyaa keessa jirtu quba dhabeetii miti beekaatuma taa'ee uummata Oromoo ficcisiisumaaf irratti ilaalaara. Kana waan ta'eef isa faanaallee isarraallee wanni dhaga'uuf deeman hin jiru. Warroonni miidiyaa irratti ba'eeti tasgabbaayaa namaan jedhu tokkochillee ija kiyyaafutti fudhatama takka hin qabu. Yaada keessan isin ana biratti garuuf bakka bu'ee dubbadha takka fudhatama hin qabu. Osoo namni dhumu osoo namni ajjeesamu takka fudhatama hin qabu. Dhaaba ka jedhamu kunillee hin jiru. Dhaabni jiru tuu waggaa 40 dura Oromoo hattee fixxee gurguratte. Tuun achi asillee itti luftee fixxee gurguratte. Tuuwwanta hafte harcaatee haftee galtee soora ofii mootummaa Itoophiyaatii umrii ofii guutuu waan dalagaa baateef dullummaa ofii keessa soora baatee galtee Finfinnee teettee Finfinneetti nyaata duddoon isii tolee fi akka ammasii kunoo mana dullootii horatan kana wanni isii marti midhaagee fi makiinaan isii midhaagee fi manni isii midhaagee fi waan isiin itti muukoftu mara godhanii fi taan ammoo akka isiin uf dagatteeti dhukkubbiin illee ittiin dhagamne hadooddee akka isiin teettu haraqee jala gakkaa'anii kanaan waan jirtuuf tanniin irraa wanni eegamu warni Oromoon eeggatu hin jiru dubbiin gad dhuftee anaaf isin irra dhufteerti akka nama dhuunfaatitti gabbayaa goofandii nuubanaa yoo ka biyyatti galleellee humna kennaan ufirraa walirraa ka dhogguu dandeenyu an dhugamaan isinin jedha gara kiyyaan qophaaya. Gara kiyyaan akka nama dhuunfaatitti qophaaya. Warroonni yaada qabdan gabbaati. Warroonni nama qindeessuu dandeettan keessattuu namni naannoo kennaa namoonni guguddaan namoonni hangaffan kennaa gabbaataniituma dhaabuma OPDO kanaaf maalima kanneen laaqaa nutti hin oolinaati. Gabbaati akka nama dhiiraatitti baditu dhufaara biyya kennatti uummata kennatti atta taana jedhaati wal jala qaba mari'adhaanu mari'achiisaa. Kana yaanni kiyya nagaarra oola.